Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akka mooltan kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton oduu keenya kan guyyaa irraatiif qabanne hangafoota isaanii dursuun kan biyya keessaa fi biyya alaa isin daawwachiifna. Oduu waliin kan isin waliin turu an Amin Shubbiseetii hanga xumuraatti waliin tura. Doktorri kabajaa Sheekh Hajji Ibrahim Tufaa hajjiidhaaf gara Saawud Arabiyaatti imalan. Saawud Arabiyaan haleellaa qilleensaa dhoksaadhaan dachee Iraan irratti raawwachuu eegalteetti kan jedhu himame. Pakistaan xayyaarota waraanaa Iraaniif da'oo kennuun dhagahameera kan jedhu hangafoota oduu keenya kan guyyaa irraatii kanaa fi kanneen biroo akka itti aanutti isin daawwachiifnaa hanga xumuraatti waliin akka turtan asumaan isin affeerra. Doktorri kabajaa Sheekh Hajji Ibrahim Tufaa hajjiidhaaf gara Saawud Arabiyaa imalan. Pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Doktorri kabajaa Sheekh Hajji Ibrahim Tufaa sirna hajjii fi gara Saawud Arabiyaatti imaluun isaanii dhagahame. Imala isaanii kanaan dura buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Booleetti tajaajila hujjaajotaaf kennamaa jiruu fi haala keessummaa isaanii irra naanna'anii daawwataniiru. Saawud Arabiyaa magaalaa Madiinaa yeroo gahanitti jila barreessaa mana marichaa kan ta'an Ustaaz Tamkiin Abdullaahiitiin durfamuun simannaan ho'aan taasifameefii jira. Oomishtoonni gabatee humna aduu qabatu Solar Power kan United States Itoophiyaa irratti qorannoo taarifaa akka taasifamu gaafatan. Gareen oomishtoota gabatee humna aduu kan Solar Panel jedhamu Ameerikaatis waajjirri daldalaa federaalaa biyyattii oomishaalee gabatee humna aduu qabatan kana kan Itoophiyaa irraa gabayaa Ameerikaatiif dhihaataa jiran irratti qorannoon akka taasifamu gabaafameeti kan inni jiru. Kunis dhaabbanni oomishtoota kun kaampaanonni tokko tokko gibira oomishaalee Chaayinaa irraa kaa'ame kaffaluu ooluudhaaf jecha oomishaalee isaanii Itoophiyaa keessatti qindeessaa jiru jedhanii himachuu isaaniitiin wal qabata jechuun gabaasi miidiyaa Reuters dubbateera. Iyyannoon ministeera daldalaa Ameerikaa dhihaate kun carraaqqii waggoottan kurnan darbaniif abbootii qabeenyaa warshaa soolaarii biyya keessaa oomishaalee biyya alaa irraa gatii gadi aanaadhaan dhufan keessattuu kanneen kaampaanota Chaayinaatiin oomishaman irratti taarifni yookaan gibirri akka kaa'amuuf taasifaman keessaa kan dhiyootii jedhaniiru. Himannaan kun akka ka'etti dhaabbileen daldalaa Jaapaan Toyo fi Origin Solar Manufacturing jedhaman oomishaalee Chaayinaatti hojjetaman fayyadamuudhaan Itoophiyaa keessatti seelii soolaarii oomishaa akka jiranis himameera. Sana booda seelota kanneen Itoophiyaa yookaan Vietnam keessatti walitti hidhuudhaan gara Ameerikaatti ergu jedha. Gareen iyyannoo kana dhiheessan keessatti kaampaanonni gurguddoon akka Forest Solar Link jedhaman Arizona irraa gara Kelsitti kan Kooriyaa kaabaa akkasumas oomishtoonni xixiqqoon ja'a keessatti argamu. Forest Solarii fi Sales warshaalee soolaarii kan Ameerikaa keessatti biliyoonatti tilmaamamu ijaaruudhaan kan beekamanidha. Itoophiyaan oomishtummaa soolaarii keessaa biyya saffisaan guddachaa jirtu yoo ta'u Ameerikaattis hanga walakkaa bara 2025tti Itoophiyaa irraa oomisha soolaarii tokkollee akka hin galchine yoo ta'u dhuma bara 2025tti garuu alergiin kun doolaara miiliyoona 300 gaheera jedhama. Kunis Itoophiyaan bara darbe keessa biyyoota soolaarii gara Ameerikaatti ergan keessaa sadarkaa torbaffaa qabatteerti. Ajajaan finciltoota RSF loltoota alagaa waraanichaa filuudhaan himatamu garee finciltoota kana keessaa bahuu beeksise. Ajajaan ol aanaan finciltoota Sudan Rapid Support Forces jedhaman keessatti loltoota alagaa filee qopheessuudhaan shoora guddaa akka taphatee dubbatamu garee kana gadhiisuu isaatiin gabaasni Sudan Tribune himeetii kan inni jiru. Ali Rizq kan maqaan isaa Al-Savannah jedhamuudhaan beekamu viidiyoo wiixataa gadi baaseen akka jedhetti RSF waliin qunnamtii qabu guutumaan guututti kutuu isaa beeksiseeti kan inni jiru. Murteewwan isaa kunis fedhii uummataa Suudaan kabachiisuu fi nagaa deeggaruuf akka ta'e garuu dubbatamaa kan jirudha. Al-Savannah amma garee waraanaa biroo kamittuu akka hin makamne ibsullee gadi dhiisuun isaa kun ji'oota lamaan darban keessatti ajajaa ol aanaa RSF kan garicha gadi dhiise isa lammaffaa jedhamee galmee seenaa irratti katabameera. Bitootessa keessa Meeraal Jeneraal Al-Nawr Al-Qubbaa namni jedhamu garee kana gadi dhiisuun waraanaa mootummaa Suudaanitti makamuudhaan faallaa garee kanaa ta'uun isaa kan yaadatamudha. Al-Savannah garee kana keessatti Birgaadeer Jeneraalummaa kan qabuu fi Baha Daarfur keessatti nama dhiibbaa guddaa qabu jedhamuudhaan kan beekamudha jedhamaati kan inni jiru. Erga waraanni Eebla 15/2023 jalqabee booda garee kanatti kan makame yoo ta'u akka gabaasa Suudaan Tribune jedhutti garuu inni loltoota alagaa gurmeessuu fi gara RSF'tti fiduudhaan shoora ol aanaa taphateera jechuudhaan yeroo hundaa maqaan isaanii ka'a. Al-Savannah RSF'tti makamuun dura sochii hidhannoo fi hoogganummaa kennaa kan ture yoo ta'u bara 2023 keessa waraana mootummaa Suudaan waliin dabalamee ture. Sana booda mootummaan kuffifame waliin wal dhabdee uumuudhaan erga waraanni RSF fi waraana mootummaa gidduutti dhoohee booda gara RSF'tti makamuudhaan
waraana biyya alaa yookaan waraana alagaa jedhamuudhaan beekaman filuudhaan gara waraana RSF itti fiduun beekamaa tureera. Yeroo ammaa kana garuu guutumaan guututti addaan kutuu himeeti kan inni jiru. Saudi Arabiyaan haleellaa xiyyaaraa Iraan keessatti dhoksaadhaan raawwatte jedhame. Saudi Arabiyaan haleellaa qilleensaa xiyyaaraan dhoksaadhaan dachee Iraan irratti raawwachuu himamaa jira. Saudi Arabiyaan haleellaa waraanaa kallattiidhaan jalqaba dachee Iraan irratti raawwachuu ishee qondaaltonni biyyoota dhihaa fi Iraan himaniiti kan jiran. Gabaasa kanas Reuters qindeessuun gabaaseera. Saudi Arabiyaan tarkaanfii kana kan fudhattee waraana baha giddu galeessaa keessatti gaggeeffamaa jiru hordofuudhaan haleellaa naannoo ishee irratti raawwatameef deebii kennuu kan barbaaddu akka ta'e himameera. Haleellaan kun dhoksaadhaan eegalamee humna qilleensaa Saudi Arabiyaatiin raawwatame kun dhuma baatii bitootessaa keessa raawwatame. Mootummaan Saudi Arabiyaa morkataa isaa gidduutti naannoo Iraan irratti tarkaanfii waraanaa kallattiidhaan fudhachuun seenaa keessatti yeroo jalqabaatii fi jedhamee himamaara. Naannoowwan Iraan sirriidhaan haleellaa qilleensaa kun itti raawwatamee fi bakkeewwan itti xiyyeeffataman hanga ammaatti ifaa miti. Qondaalli olaanaa ministeera Haajaa Alaa Saudi Arabiyaa haleellaa kana kallattiin mirkaneessuu kan dide yoo ta'u, ministeerri Haajaa Alaa Iraan garuu dhimmicha irratti hanga ammaatti yaada inni kiyaaye tokkollee akka hin jirre gabaafameeti kan jiru. Gabaasni kan Reuters. Paakistaan xiyyaarota waraanaa Iraaniif da'oo kennuun dhagahame. Mariin dippiloomaasii Iraanii fi Ameerikaa gidduutti gaggeeffamuuf jaarsummaa gidduu kan jirtu Paakistaan xiyyaarota waraanaa Iraan akka buufata humna qilleensaa isheerra qubatan heeyyamtee fi kan jirtu. Paakistaan iddoo paarkingii xiyyaarota waraanaa Iraaniif kan hayyamte haleellaa qilleensarraa Ameerikaa raawwattu jalaa baraaruuf ta'u aangawoonni Ameerikaa dhimma kana quba akka qaban dubbataniiti kan jiran. Iraan xiyyaarota siivilii gara biyya ollaa ishee taate Afgaanistaan erguudhaan erga achi turanii booda gara Paakistaanitti deebi'uu danda'a jedhamee yaadamaa jira. Kanneen gara Afgaanistaan ergaman keessaa xiyyaaronni waraanaa jiraachuu fi dhiisuun isaa ifa waan hin taane yoo ta'u, qondaaltonni Ameerikaa lama miidiyaa BBC fi CBS irratti ifa baasanii dubbataniiru. Tarkaanfii Iraan xiyyaarota ishee gara biyyoota ollaatti erguudhaan achi tursiifaman fudhataa jirtu xiyyaarota waraanaa fi qabeenya damee aviyeeshinii ishee kaan miidhaa waraanaa kanaa jala dandamachuudhaaf yaadameeti jedhamaa jira. Aangawoonni Ameerikaa nageenya biyyaalessaa eeguudhaaf jecha eenyummaa isaanii dhoksuudhaan CBS itti dubbatan. Iraan erga Pireezidaant Tiraamp ebla gara jalqabaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu labsirraa eegaluudhaan xiyyaarota ishee gara Paakistaan ergaa jiraachuun dubbatamaa jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya, oduun keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kan hanga ammaatti daawwattanidha. Hanga xumuraatti waan waliin turtaniif galatooma.